Maqaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Dhukkubbii. Barreessaan Diyaaqoon Seenoo Kaayilii. Kutaa torbaffaa Kiristoos Ilma Waaqayyoo. Qiyyaaffaan gooftaan keenya kiyyoonni yaada keessa akka isaaf hin galle yeroo baru filannoo kan biraa fayyadamuuf yaale. Ati Kiristoos Ilma Waaqayyoo akka taate akka nutti himtu Waaqayyo isa jiraataan si kaksiisa jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26:63. Gara deebii gooftaan keenya kennetti osoo hin deemiin dura haala deemsa yaa'ichaan qaamaa ani Ilma Waaqayyoodhaa, ani Kiristoosidhaa yookiin ani Masiidha jedhuuf maalti taasifamuu akka qabu haa ilaalu. Akka miseensota yaa'ii kanaatti yerootti Masiin ka'u dhuguma namni sun Masiisa dhugaa raajonni isaaf dubbatan ta'uusaa fi ta'uu dhiisuusaa akka kitaaba beekuu isaaniitti adeemsa adda baasu taasisuun isaanirraa eegamu. Dhufaatii Kiristoos dursee raajiiwwan kitaabolee raajotaatti dubbatan dubbisuun maalummaa namaa ani Kiristoosidha jedhee ka'u raajiiwwan dursanii dubbataman waliin mari'achuun eeyyeen sirriidhaa yookiin sirrii miti jedhanii murteessuun gahee yaa'ii kanaadha. Waa'ee maalummaa Kiristoosa dhugaa safartuuwwan ifoon kitaaba irratti barreeffamanii jiru. Safartuun jalqabaa isaanumti mataan isaanii hangafoonni lubootaa dubbachaa kan turan Beetelehemitti dhalachuu qabaa kan jedhudha. Mootichi Heroodis hangafa lubootaa barreessitoota uummataa hundas walitti qabee Kiristoos eessatti akka dhalatu isaan gaafatee ture. Isaanis ati yaa Beetelehem dachee Yihuudaa magaalota Yihuudaa gad hin taatu uummata koo kan eegu mootiin si keessaa naaf ni ba'a jedhamee raajotaan akkasitti barreeffameera waan ta'eef Yihuudaa Beetelehemittidha jechuun deebisaniif. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2:5-6. Kana irratti hundaa'uun gooftaan keenya haati isaa Yoosef waliin lakkaa'amuuf gara Yihuudaa yeroo deemtetti Beetelehemitti harkan dallaa saawwanii keessatti dhalachuusaan Masii ta'uusaaf ragaa isa jalqabaa agarsiiseera. Dhugaa kana tokko yoo beekan baay'ooliin hangafa lubootaa garuu gooftaan keenya Naazireet Galiilaatti guddachuusaan Iyesuus isa Naazireet jedhamee waamamaa waan tureef Kiristoos dhuguma Galiilaa irraa akkamitti dhufaa Kiristoos sanyii Daawit keessaa mandala Daawit keessa ture keessaas akka dhufu kitaabni hin jenne jedhanii falmii kaasaa turan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:41-42. Yeroo Naatnaa'el duukaa bu'ummaaf waamamus hiriyyaan isaa Filiiphoos raajonni waa'ee isaa kan dubbatan Iyesuus Naazireet arganneerraa jedhee yeroo isatti himu Naazireet keessaa namni gaariin akkamitti ba'a jedhee kan gaafate sababa oriitii barateef raajonnis Kiristoos ni ka'a kan jedhame Beetelehem Yihuudaa irraa malee Naazireet Galiilaa irraa akka hin taane waan beekuuf ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:46-47. Nutis kana laallee gooftaan keenya Naazireet Galiilaa irraa Yesuus Naazireet jedhamee hanga dhufetti Yihuudoonni raajicha beekan fudhachuu isanis dhugaa qabu kan jenneef dhugaa ba'umsa sabaa sagalootaa dhaga'aniiru. Kanatti dabalataanis raajiiwwan waa'ee Masichaaf dubbataman Beetelehemitti ni dhalataa jedhame akkuma barreeffame raajiin Masichi isa Naazireet jedhama jedhus ni jira ture. Kanaaf gooftaan keenya Beetelehem keessaa ba'a jedhame akkuma isaaf dubbatame Beetelehemitti dhalatee raajotaan isa Naazireet jedhamaa kan jedhames akka raawwatuuf gara magaalaa Naazireet jedhamtu dhufee jiraachuu jalqabe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2:23. Ragaan masummaa kan biraan dubroo irraa dhalachuudha. Kunoo durboomni ulfooftii mucaa dhiiraas ni deessi maqaa isaas Amaanu'el jettee ni waamti jechuun Masiin durbummaan akka dhalatu raajiin dubbatameera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 7:14. Gooftaan keenyas kan dhalate sanyii dhiiraa malee dubroo ji'a Hafuura Qulqulluun ulfoofteerraadha. Kana garuu hangafoonni lubootaa amanuu naafuutii dhaga'uun isaanitti cima. Qiyyaaffaaf gooftaan durbummaan dhalachuun jetteedhaa Gabri'eelii biratti garuu dhaloonni isaa kabajaan kan guuteedhaa akkuma jedhe qulqulluun Efreem. Kanatti dabalataanis Masichi gosa Yihuudaa mana Daawit keessaa dhalachuu Faarsaa 131:11 dhufaatii isaa dursee karaa kan sirreessu sagalee ol kaasee kan lallabuun durfamuu raajii Milkiyaas boqonnaa 3:1 Galiilaatti barsiisuu isaa Isaayyaas boqonnaa 9:1 raajiiwwan adda addaa raawwachuu arreera taa'ee Yerusaalemitti seenuu qaba. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9:9
Safartuuwwan kanaanis yeroo laalamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma Daawitiif gosa Yihuudaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 akkasumas Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 30. Dhufaati isaa dursee Yohaannis Cuubbaan karaa kan sirreessu ta'e kan ka'e yommuu ta'u gooftaan keenya barsiisuus kan jalqabe Galiilaatti ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 4, Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 12 hanga 17. Ragooleen Masii ta'uu isaa agarsiisan kanneen biroon raajiiwwan isaa lakkaa'amuu hin dandeenye yoo ta'an tajaajila isaa waggaa 3 harreera taa'ee gara Yerusaalemitti seenuu raawwateera. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 22, Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hanga 9. Yaa'iin isaanii kun yaa'ii murtii haqaa ta'e rasoo ta'e dhugaa ifatti mul'atu kana ilaaluu danda'a ture. Isaan garuu Masii argaa jiran kana fudhachuun barbaadan. Mataa isaaniitiin sammuu isaanii keessatti kan uuman Masii kan biraa dhalanii turan waan ta'eef. Kanaafuu Masii isaan sammuu isaanii keessatti bocanii fi akka dhufu barbaadan waliin wal fakkaachuu yeroo diduu fudhachuun jaallanne. Kan lammaffaa naman ilma Waaqayyoodha jedhu yaa'iin kun keessummeessuu kan qabudha. Dhimma kanarratti deemsi qorannoon 3 gaggeeffamuun isaaniif ta'a. Kan jalqabaa kitaaba Ooriitii isaan fudhatan irratti hundaa'uun qorannoo Waaqayyo ilma qabaa jedhuu fi isaan biratti keessummaa kan ta'e barumsa icciitii Sillaasee sirriitti madaaluu ture. Kan lammaffaa immoo ilmi Waaqayyoo jiraachuu isaa irratti erga waliif galanii booda ilmi Waaqayyoo nama ta'uu ni danda'a kan jedhudha. Gaaffiin sadaffaa Kiristoos kan jedhame Yesuus inni Naazireet ilma Waaqayyoodha kan jedhu qorachuu ture. Yaada ilma Waaqayyoo jedhu sammuu sirrii osoo qoratan ta'e Yihuudoonni ragaawwan baay'ee kitaaba isaanii keessaa ni argatu ture. Waaqayyo naan jedhee ati ilma kootii ani arran si dhale. Faarsaa 2 lakkoofsa 7. Urjiiwwan naannoo dursee garaarraan si dhalee akka sirna Melkiiseedeq luba bara baraati. Faarsaa 109 lakkoofsa 3. Galaanonni osoo hin argaminiin dhaladhee burqaan bishaanotaas osoo hin burqiin tulluuwwan osoo hin hundeeffamiin gaarreewwan durseen dhaladhe. Kitaaba Fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 24 hanga 25. Jechoonni akkas jedhan kun waa'ee ilma Waaqayyoo kan hubachiisanidha. Ilmi Waaqayyoo nama ta'e akka dhufu immoo mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira, maqaan isaas Gorsaa, Dinqii, Waaqa Jabaa, Hangafa Nagaa, Abbaa bara baraa jedhamee ni waamamaa jedhamee waa'ee dhalannaa Waaqaaf barreeffameera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Hangafoonni lubootaa fi barreessitoonni garuu waa'ee dhimma ilma Waaqayyoo jedhu sirriitti kitaabolee qorachuun barbaanne. Qulqulluun Phaawulos namoonni Yerusaalem jiraatanii fi hangafoonni isaanii isaaf sagalee warra raajotaa sanbata dubbifamanii waan hin beekneef murtii isaanii raawwataniiru akkuma jedhe osoo isaanitti himamuu ajjeestoota Masii ta'uu danda'an. Hojii Ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 29. Raajotaaf dursee isaaniif ibsamee kan barreessan waa'ee nama ta'uu ilma Waaqaa yaa'ii isaanii keessaa amanuuf kan eeyyamamaa ta'e garuu hin turre. Isa kana raajichi Daawit dursee beekee kan dhageenye eenyutu amanaa irreen Waaqayyoof eenyuuf ifeera jechuun Waaqayyo addunyaa fayyisuuf kan inni erga irreesaa hangafoota lubootaa irraa kaasee kan fudhate kan jirre dubbatee ture. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 1. Hangafoonni lubootaa fi Fariisonni seera kan beekan yoo ta'anis amala isaanii kanaan garuu jaandarabaa Itoophiyaa irrallee kan xiqqaatan turan. Jaandarabaan Itoophiyaa konkolaataa fardaarra taa'ee raajii Isaayyaas osoo dubbisuu Filiiphoositti dhiyaachuun kan dubbisaa jirtu kana hubatteettaa jedhee gaafatee ture. Jaandarabichis akka hooggantoota Yihuudootaa osoo of hin tuuliin galuuf qabummaan kan na qajeelchu osoo hin jiraatin akkamitti naaf danda'ama? Raajichi raajii kana waa'ee eenyuuf dubbatee waa'ee mataa isaati moo kan nama biraadha jechuun gaafatee waa'ee ilma Waaqayyoo fi nama ta'uusaa Filiiphoos irraa baratee ture. Kana boodas jaandarabichi mataa isaan yaada dhiyeessee ofumaan kadhannaa amantaa bulleessee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e nan amana jechuun cuubamuu danda'eera. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 20 hanga 40. Kasoomina Baakos inni Itoophiyaa fuuldura Filiiphoos agarsiise hangafoonni lubootaa fuuldura Kiristoositti illee agarsiisuu hin dandeenye. Kasoomina kanaanis Israa'eloonni warreen duraa Itoophiyaa caalaa amantiin warreen boodaa ta'an.
Waaqayyo foon uffatee gidduu isaaniitti mul'atee ture. Waa'ee Israa'elis warra nan barbaannetti ergamee warra nan gaafatittinis mul'adhee gara uummata guyyaa hundeen ajajamnee fi mormaniitti harka koo diriirse jechuun dubbateera. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 20 hanga 21. Guyyaa hunda harkoota isaa gara isaaniitti kan diriirse Waaqayyoo gara Itoophiyaatti garuu harkoota isaa diriirsuun isaan barbaachise. Sababni isaas ishumti mataan ishee Itoophiyaan harkoota ishee gara Waaqayyootti diriirsiti waan ta'eef. Faarsaa 67 lakkoofsa 31. Karaa mootittii Saabaa ogummaa Salamoon barbaaduuf kan deemtee fi kasoominaan gangaafatte Itoophiyaan amma immoo waa'ee Waaqa Salamoon irra caaluu kasoominaan karaa jaandarabichaa gaafattee amanti. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1. Akka mootittii Saabaa jaandarabaan Itoophiyaas ka'ee dhaloota hangafoota lubootaa fi Fariisotaatti murteessiin kan hafuun fakkaatu. Hiikkaa raajii Isaayyaas baruuf gad of qabummaan Filiphiyoosin gaafateera waan ta'eef. Filiphiyoos irra kan caalu Kiristoos immoo yaa'ii sanarra ture. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 42. Yihuudoonni gad of qabummaa jaandarabichaa qabaatan osoo ta'ee fi ilma Waaqayyoo ta'uu Kiristoos amananii walga'ii kanarratti dubbatan osoo ta'ee yaa'iin isaanii yaa'ii Niiqiyaa hangafoonni lubootaa abbootii 318 waliigalteen yaa'ichaa kadhannaa amantaa ta'a ture. Isaan garuu amanuu naafuutii waa'ee dhimmichaaf dubbachuus hin barbaadan turan. Yeroo tokko kan ka'e kanadha. Fariisonni walitti qabamanii osoo jiranii Yesuus waa'ee Kiristoos maal sitti fakkaataa ilma eenyuudhaas jedhee isaan gaafate. Isaanis ilma Daawitidhaa jechuun deebisaniif. Innumti mataan isaa Daawit gooftaan gooftaa koon diinota kee ejjennoo miila kee ammansiif taasisutti mirga koo taa'ee yeroo jedhu akkamitti hafuuraan gooftaa jedhee isa waamaa Daawitis gooftaa koo jedhee kan waame akkamitti ilma isaa ta'a jechuun isaan gaafate. Guyyaa sanarraas kaasee eenyu isa gaafachuuf ija kan jabaate hin jiru. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 41 hanga 46. Deebisuuf kan dadhaban raajii Daawit irratti gooftaa jedhamanii kan waamaman lama ta'uun isaanii bitaa waan isaanitti galeef ture. Barumsa abbaa fi ilmaa jedhu osoo hin hubatiin gaaffii kana deebisuu waan hin dandeenyeef calluma jedhan. Gooftaan keenya hangafoonni lubootaa naannoo awwaalcha mooticha Daawititti naanna'anii wal harkaa fuudhaa sammuu isaaniin dubbisaa kan oolan faarsaa Daawit caqasee deebii isaan dhabsiise. Kana hundumaan booda yaa'ii dhugummaa hin qabne irratti ilma Waaqayyoo akka taate nutti himii jedhanii isa gaafatan. Gaaffii kana yaa barsiisaati ilma Waaqayyoodhaa jedhee dhugaa kan isaaf bahe Naatnaa'el salphaatti ni deebisa ture. Naatnaa'el garuu harkan sanatti miila koo na baasii jechuun obbolaawwan isaa wajjin baqateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 50. Akkasumas gaaffii kana ati Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraataadhaa kan jedhe Phexros salphaatti isaaniif deebisuu ni danda'a ture. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 16. Qulqulluun Phexros garuu barsiisaan isaa Kiristoos yaa'ii gidduu dhaabbatee kan itti raafamaa ture sa'aatii dhiphinaa sanatti mooraa sana keessa isaan waliin taa'ee ibidda qanqaammataa ture. Gooftaan keenya gaaffii hangafa lubootaa Kiristoos ilmi Waaqayyoo sidhaa jedhuuf kan deebisee eeyyeen nanadhaa ilmi namaas mirga sabna qabeessaa yeroo taa'u duumessa samiirraanis yeroo dhufu arguuf jirtu kan jedhudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 62. Kanaanis gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uu isaa darbee har'a yaa'ii sobaan hamminaan fuuldura isaanii dhaabban isatti murteessuudhaaf kan kaan hundarratti mirga sabna qabeessaa taa'ee tartiibaan isaanitti murteessuuf akka dhufu isaan yaadachiise. Yeroo kana hangafni lubootaa Qiyyaaffaan uffata isaa baqaqsee nu arrabseeraa kana booda ragoolee maaliif nu barbaachisu kunoo arraba isaarraa amma dhageessaniittu maal isinitti fakkaataa isaaniin jedhe. Isaanis duun isaaf ta'a jechuun deebisaniif. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 65 hanga 66. Bitaa fi mirgaa laalee yaada hundumaa hubatee boorumtaa isaa murteessuun kan isaaf ta'u hangafni lubootaa murticha ofuma isaa murteessee kanneen biroo dhiibuun dheekkamsaaf kakaasuun yaa'ii haqa hin qabne hamminaan cufe. Qiyyaaffaan uffata isaa tarsaasuun mataan isaa sodaa Waaqayyoo akka hin qabne kan agarsiisudha. Oriitii irratti ajajni lubni mataa isaa irratti dibanni zayitii dibamee uffata lubummaas akka uffatuuf kan qulqulleeffame obboleewwan isaarraas kan caalee mataa isaan ibsinii uffata isaas hin tarsaasin jechuun barreeffamee ni jira.
Seera Lewwotaa boqonnaa 21 lakkoofsa 20. Hangafni lubootaa kan biraa naafuutii haati abbaanii fi ijoolleen isaa yoo du'an illee uffata isaa tarsaasuu hin danda'u ture. Ijoolleen Aroon Abdiyyuuf Naadaab guyyaa isaan dheekkamsaan rukutamanii du'an mataasaa Waaqayyo Museetiin Aroonii fi ijoollee isaatiin akka hin duuneef waldicha irrattis dheekkamsa akka hin buuneef uffata keessa hin tarsaasinaa isaaniin jedhi jechuun dubbatee ture. Seera Lewwotaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6. Qiyyaaffaan garuu gooftaa keenyatti dubbii jabeessuuf jedhee uffata lubummaa dursees kabaja kan isaaf hin taasisnee fi mana bulchitoota Roomaanotaa warreen amaniin taa'uun xuraa'ee kan isaaf kenname tarsaase. Gocha isaa kanaan hangafni lubummaa isaa asirratti akka dhaabbate ragaa ta'e. Hangafni lubootaa horiitii hangafa lubootaa kakuu haaraa Iyyasuus Kiristoos duratti uffata isaa darsaasuun tajaajilli isaa akka dhaabbate gochaan agarsiise. Qiyyaaffaan uffata isaa tarsaasee lubummaan horiitii koo dabarteetti jechuun akkuma agarsiisee borumtaa isaa immoo tartiiba isaa eeggatee golgi mana qulqullummaa isaa itti fayyadaman tarsa'uun kabajni qulqullummaa isaa akka ga'e mataa isaatiin agarsiiseera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 51. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.